Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolega barattoonni kutaa saddeettaffaa gaafii isiniif qopheessaatiin jira. Kunis gaafii qormaataati. Gaafii qormaataa barnoota herregaa kutaa saddeettaffaati. Gaafii tokkoffaanis akka armaan gadii kanatti kan mul'atudha. Tolega gaafii filannoodha. Gaafii tokkoffaan akkana ja'a. Xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii fi xaa iskeerii wal qixa. Xaa iskeeriin wal qixa ni ta'a. Iskeer ruutii xaa wal qixa xaa yoo ta'e kanneen armaan gadii keessaa gatii xaa kan ta'uu danda'u kami ja'a. Arratti lama, baarratti 0, caarratti negatiifa takka, daarratti 3. Gaafii lammaffaan akkana ja'a. Gaafii lammaffaa irratti xaan wal qixa ni ta'a. Xaan wal qixa ni ta'a. Gaafii lammaffaan jechuudha. 4 jala 9 yoo ta'e xaa kiubii wal qixa bakka duwwaa ta'a ja'a. Kanaas arratti 16 jala 80 takka, baarratti 8 jala 18, caarratti 64 jala 729, daarratti 54 jala 64 ja'a. Gaafii kana hunda isaatu yaaltanii itti deebiftanii deebiseetiin kaniin isiniif dalagu ta'a. Kaniin isiniif dalagu ta'a. Gara gaafii sadaffaatti yoo dabarru hammattuu keessatti xaa'ida'uu yaa gaafii sadaffaa jechuudha. Xaa'ida'uu yaa ammallee hammattuu keessatti lama xaa hir'isuu yaa ja'a. Kanaafis irratti deebii kan ta'uu danda'u inni kun waliin baay'ateeti maal kennaa jechuudha. Irratti xaa iskeerii hir'isuu yaa iskeerii ja'a. Baarratti immoo lama xaa iskeerii ida'uu xaayaa hir'isuu yaa iskeerii ja'a. Yoon ifi sirriitti ifa ta'ee isinii mul'achuu baate afaan kiyya jala yeroo nan dubbadhu ni dhageessan jeetii yaada. Akkasuma caarratti filannoon caa lama xaa iskeerii hir'isuu yaa iskeerii ja'a. Daarratti immoo lama xaa iskeerii hir'isuu lama xaayaa hir'isuu yaa iskeerii ja'a. Kana keessaa deebii kan ta'uu danda'u gaafileen kun gaafii ministirii qormaata biyyoolessaa kutaa saddeettaffaati. Kan deebii ta'uu danda'u kam akka ta'e akka tilmaama keessanitti ni keessu. Inni itti aanu gaafii afuraffaadha. Gaafii afuraffaan akkana ja'a. 4 xaa iskeerii hir'isuu 16 xaa jala 2 xaa hir'isuu 8, 2 xaa hir'isuu 8. Aan wal qixa ni ta'a. Aadhaaf deebii kan ta'uu danda'u 2 xaa ja'a. Aadhaaf 2 xaa, baan 8 xaa, caan 4 xaa fi daan xaadha ja'a. Egaa kunis akkamitti waliin salphatee maal ta'uu akka inni danda'u nutti agarsiisa. Gaafii shanaffaa bira yoo dhufne hirmaataa walii guddicha yookiin hawaagaa 5 xaa fi 15 yaa. 5 xaa fi 15 yaa. 15 yaa kamii 15 yaa kamii ta'a ja'a. Egaa hawaagaa yookiin hirmaataa walii guddicha 5 xaadhaa fi 5 xaa fi akkasuma 15 yaati. 15 yaati. Arratti 5 xaa ta'a ja'a. Baarratti 3 xaayaa. Caarratti 5 jechuudha. Daarratti ammoo 5 xaayaa ta'a ja'a. Egaa kanas deebii ta'uu kan danda'u mee gaafuma shanan kana yaaltaniiti koomentii jalatti filannoo isaa deebii keessan filannoodhaan tokkoffaan akkana ta'a. Tokkoffaan yoo caate caataa akkasuma lammaffaan kana ta'a. Sadaffaan kana ta'a. Afuraffaan akkana ta'a. Shanaffaan
shanaffaan akkana ta'a jettanii deebii keessan koomentii jalatti naaf keessanii san booddee anilleen irra deebi'ee kaniin isiniif dalagu ta'a. Mee hanguma gaafii shanii kana guddifadhaati. Guyyaa tokkotti yoo gaafii shan understand gootee gaafii shan kanaan yoo if madaalte maashaallah gaafiiwwan jiru hundaa'u ni deebifta je'eetii yaada. Kanaaf mee hanganuma naaf yaalaatii koomentii irratti deebii keessan naaf ka'a isini baay'ataa yoo ta'e malee sila hanga gaafii kudhanitti illee isiniif dabalee humaa miti. Mee hundaafuu koomentii keessan irratti dhaabbadhe gaafii qopheesseetiin jira isiniif ol baasa. Har'aaf asuma irratti nuuf haa ga'u.